oduu teenyaa jalqabaatiin mootummaan naannoo Somaalee ifatti aanaalee humnaan naannoo Oromiyaa irraa fudhate seeraan tan isaa taasifachuu hordofee hiriirri mormii guddaan Oromiyaatti dho'e. Haaluma kanaan arra magaalaa Yaaballootti hiriirri mormii guddaan mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaa Dabrees naannoo Somaalee balaaleffatu gaggeeffameera. Dhimma magaalaa Moyyaaleetiin wal qabatee hiriira Oromiyaatti dho'e bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti waraanni kallattiidhaan eegaluuf karaarra jira jedhame. Mootummaan Eertiraa gama daangaa Itoophiyaatti loltoota bobbaasuu hordofee mootummaan Itoophiyaa meeshaalee waraanaa gurguddaa gara Eertiraatti sochoosuu jalqabeera. Oduudhumaan wal qabateen Wayyaaneef Shaabiyaan ganni kun osoo hin dabarre waraana eegaluudhaaf walii galanii jedhame. Kunis qaama mootummaa federaalaa irraa odeeffannoo bal'inaan qoodameedha. Isarrattis gabaasa bal'aa qabna. Oduu teenyaa xumuraatiin uummata miliyoona 2 Gaazaa keessatti beelaan dhumaa jiruuf gargaarsi Gaazaa seenuu eegale. Oduudhumaan wal qabatee fi achirraa baheen immoo Israa'el kutaalee Gaazaatti waraana dhaabuu beeksifte. Gargaarsa Gaazaa seenuu eegalee fi ibsa waraanni Israa'el baase gabaasa bal'aa isin biraan geenyaa akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin mootummaan naannoo Somaalee ifatti aanaalee humnaan naannoo Oromiyaa irraa fudhate seeraan tan isaa taasifachuu hordofee hiriirri mormii guddaan Oromiyaatti dho'e. Haaluma kanaan arra magaalaa Yaaballootti hiriirri mootummaa Abiyyi Dabrees mootummaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee balaaleffatu gaggeeffameera. Tibbana magaalaa Moyyaalee dabalatee aanaaleen naannoo Oromiyaa heera biyyattii gubbaa jiran guutummaatti diigamuun kan naannoo Somaalee ta'uu miidiyaaleen Somaalee mirkaneessan. Guyyootan dabre yaa'ii isaa gaggeessaa kan ture manni maree naannoo Somaalee ifatti aanaalee 14 kan isaa hin turre taasifadheera jechuun ibseera. Kanaas miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa EBC fi SRTV dabalatee hedduun gabaasaniiru. Guyyaa dheengaddaa irraa eegalee magaalaan Moyyaalee akka naannoo Somaalee jala galte hedduun barreessanii dheekkamsa isaanii ibsachaa turan. Dhimma kanarratti kaleessa waaree booda immoo yeroo miidiyaalee mootummaa naannoon Somaalee aanaalee 14 kan isaa hin taane ofitti dabaleera jechuu yoo gabaasan hedduun dhimmicha caalaatti mormuu eegalaniiru. Galgala edaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gabaasa haarawaa hojjateen immoo godinaaleen gurguddaan naannoo Oromiyaa 4 weerara naannoo Somaalee jala jiraachuu gabaase. Godinaaleen kunneen irra caalaatti godinaalee Harargee lamaanii Booranaaf Baalee turan. Akka gabaasa kanaatti fakkeenyaaf aanaan Cinaqsan araddoota baay'ee dhabuu irratti argama. Yoo xiqqaate araddoonni 15 ol humnaan naannoo Somaaleetiin qabamanii kan turan yoo ta'u amma seeraan naannoo Somaalee jalatti caaseeffamaa jiru jedha OMN gabaasa eeda baaseen. Gama biraatiin godinni Baaleetis aanaalee hedduu dhabuu irratti argamam. Hidhattoonni naannoo Somaalee mootummaa naannichaatiin deeggaraman jiraattoota buqqisaa lafa Oromoota irraa buqqisan kanatti ammoo caasaa mataa isaanii kan Somaalee ijaaraa jiru jedhame. Inni biraa godina Booranaa yoo ta'u Booranni amma weerara hamaadhaaf saaxilameera. Magaalaan guddoon godina Booranaa Moyyaaleen immoo magaalaa harka Oromootii baate ta'uu irratti argamti. Magaalaan Moyyaalee duraanuu seeraan ala qubattootaan fudhatamtee karaa gubbaadhaan tan Somaalee karaa jalaan tan Oromiyaa jedhamaa turte. Kan nama gaddisiisu lafa handhuura Booranaa keessatti argamtu Moyyaalee tana mootummaan amma aangoo harkaa qabu guutummaatti tan Oromiyaa taasisa jedhamee osoo eeggamu amma immoo guutummaatti naannoo Somaaleetiif murteessuu irratti argamu. Waggaa 6 dabre namoonni Moyyaalee keessa jiran dhugaa jiru yoo saaxilan magaalaa Moyyaaleetti dur afaan Somaaleetiin barreeffamni tokko taappellaa irratti hin argamu jedhu. Amma garuu taappellaawwan magaalaa Moyyaaleetti argaman guutummaatti afaan Oromoo irraa balleeffamanii afaan Somaaleetti jijjiiramu. Magaalattii guddoo tana keessa ammoo taargaa yookaan ammoo gabateen konkolaataa guutummaatti kan naannoo Oromiyaa dhabame
kan naannoo Somaaleetti jijjiiramu. Inumaa konkolaataaleen taargaa yookaan gabatee konkolaataa oroo qaban hedduun poolisii naannoo Somaaleetiin magaalaa keessa reebamuun hammaachaa jira jedhu jiraattonni magaalaa Moyyaalee. Amma kun hundi hafee magaalattii manni maree naannoo Somaalee tan Somaaleetii jechuun murteessuu irratti argamam. Kana hordofee uummanni Oromoo mormii eegaleera. Dhimma kanaan kan rifate hawaasni godina Booranaatiif kutaalee Oromiyaa biraa arra hiriira yaaballoo irratti eegaleera. Ganama kana bariidhaan hawaasni magaalaa yaaballoo keessa jiran bakka takkaa hiriira ba'uun lafa Oromiyaa abbaa tokkoof akka gurguramtu hin hayyamnu jedhan. Hedduun isaanii mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e kan federaalaa deebii hatattama akka kennu gaafatan. Dhaadannoowwan arra magaalaa yaaballoo irraa dhageessifaman keessaa Moyyaaleen wiirtuu diinagdee Oromooti. Dhaddachi waraabbii daangaa naannoo Oromiyaati. Alaabaan Somaalee Oromiyaa keessaa haa buqqaatu. Dhimmi lafaa siyaasaa oli. Moyyaaleen nuuf ulaa galaanaatii oli. Mootummaan naannoo Oromiyaa saamicha daangaa Oromoo irratti maaf callisa? Ajjeechaa waraanni Somaalee uummata nagaa irratti gaggeessaa jiru hatattamaan haa dhaabbatu ni balaaleffannaas. Moyyaaleen balbala naannoo Oromiyaati. Balbala teenyaas abadan hin cufnu. Dhimmi lafaa dhimma walooti. Waltaanee haa falmannu. Alaabaan kutaa shanii Oromiyaa keessaa guutummaatti akka buqqaatu daangaan Oromiyaa haa kabajamu. Murtee mootummaan naannoo Somaaleetti bana dabarse guutummaatti ni balaaleffanna. Galaana daawwaa malee dawaazoonii hin beeynu. Lubbuu itti wareegna malee Moyyaalee abadan dabarsinee hin kenninu. Daangaan Oromiyaa Moyyaalee haga cinaksaniitti haa kabajamu. Moyyaalee dhabuu irra lubbuu teenya dhabuu filanna kan jedhan dhaadannoowwan arra hawaasni yaaballoo dhageessisedha. Hiriirri mormii arra yaaballoo irraa eegale kun kutaalee Oromiyaa garagaraatti itti fufaas jedhame. Oduu biraatiin Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti waraanni kallattii eegaluudhaaf karaarra jira jedhame. Mootummaan Eertiraa gama daangaa Itoophiyaa loltoota bobbaasuu hordofee mootummaan Itoophiyaa meeshaalee waraanaa gurguddaa gara daangaa Eertiraatti sochoosuu akka eegale himame. Oduudhumaan walqabateen Wayyaaneef Shaabiyaan ganni kun osoo hin darbin waraana eegaluudhaaf akka waliigalan gama mootummaa federaalaatiin ibsame. Haaluma kanaan as dhiyoo waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa akka hin hafne mootummaan Itoophiyaa ibsaa turuun ni beekama. Mootummaan biyyattii Eertiraan ganna kana guutummaatti duumessa samii fayyadamtee qaamota qawwee hidhatan kanneen akka TPLF fi kanneen biroo faana ta'uun lola irratti banuu fi jechuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee dhaabbilee idil addunyaatiif Itoophiyaan xaliyaa barreessuun ni yaadatama. Haa ta'u malee pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii tibbanaaf gaaffii miidiyaa biyya keessaa faana taasiseen himannaa mootummaa Itoophiyaa kun sobaa jedhanii turan. Dabrees mootummaan Itoophiyaa waraana ofiif banuudhaaf deemu dhoksuuf himannaa sana nurratti dhiyeessee jechuun deebisanii turan Isaayyaas Afeworqii. Isaayyaas gama isaatiin mootummaan Itoophiyaa waraana Eertiraa waliin eegaluudhaaf qophaawaa akka jiru dubbatanii nu faana lola keessa seenuu caalaa osoo dhibdee keessoo isaa furate gaariidha jechuun gorsaniillee turan. Haasawaa Isaayyaasis ta'ee xaliyaa mootummaan Itoophiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreesse irraa kan hubatamu biyyoonni lamaanuu waraana seenuudhaaf murteessuu isaaniiti. Isaayyaas kallattiidhaan yoo dubbatan akkas jedhan nuti Itoophiyaa akka itti ofirraa ittisnu beekna jechuun dubbatanii turuun ni yaadatama. Kanaanis haala yeroo ammaa Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu jiru ilaalchisee ganama har'aa oduu haarawaa ba'een immoo mootummaan Eertiraa loltoota guddaa gara daangaa Itoophiyaatti bobbaasaa jira jedhame. Tooftaalee waraanaa addunyaa keessaa lolli tokko jalqabuudhaaf yeroo jedhu dursanii diina ofii dha'uun baratamaa akka ta'etu dubbatama. Kanaaf mootummaan Eertiraa dursee Itoophiyaa weeraruudhaaf sochii godhaa akka jiru gabaasaaleen arra bahan ni mirkaneessu. Taatee kana sirnaan hordofaa kan jiru mootummaan Itoophiyaatis kaleessarraa eegalee meeshaa
waraanaa gurguddaa gara daangaa Eertiraatti sochoosuu akka eegale gabaasaaleen ni saaxilu. Konkolaattonni fe'umsaa, loltoota, taankii, meeshaa waraanaa gurguddaa biroo kanneen fe'an kaleessa irraa eegalee gara naannoo daangaa Affaaritti sochii bal'aa taasisaa jiru jedhame. Dhimma kana mootummaan Itoophiyaa ibsuu baatus ajajoonni waraanaa Itoophiyaa haleellaa diinaa dursinee qolachuudhaaf qophiidha jechuun dubbachuu irratti argamu. Oduudhumaan wal qabatee fi edda baheen immoo Wayyaaneef Shaabiyaan guutummaatti waraana seenuudhaaf waliigaltee irra gahanii jiru jedhame. Halkan edaa qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa gurguddaan Wayyaaneen karoora bal'aa baasuun ganni osoo hin dabarre keessa Shaabiyaa faana ta'uun lola eegaluudhaaf waliigaltee irra gahaniiru jedhanna. Kan nama ajaa'ibu pirezidaantii mootummaa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasa Warradaa ji'oota dura Abiyyiin muudamus guutummaatti ergama ministeera muummee Abiyyi amma fudhachuu diduun kaayyoo garee TPLF kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el galmaan ga'uudhaaf sochii bal'aa taasisaa jiraachuu qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa edarraa kaasee barreessuu irratti argamu. Oduu biraatiin ummata miliyoona 2 Gaazaa keessatti beelaan dhumaa jiruuf gargaarsi Gaazaa seenuu eegale. Oduudhumaan wal qabateen Israa'el kutaalee Gaazaatti waraana dhaabuu beeksifte. Kunis Gaazaa keessatti sochii waraana dhaabuu tooftaa akka ta'e ibsiteetti. Waggaa 2 duguuggaa sanyii Gaazaa keessatti raawwachaa tan turte Israa'el tibbana Gaazaa keessatti haala nama gaddisiisuun Filisxeemota miliyoona 2 ol waan nyaatan dhorkitee fixaa turteetti. Taateen erga waraana addunyaa lammaffaatii as addunyaa biraa irratti hin dhaga'amne kun ifatti ijji addunyaa osoo ilaaltu uummata Filisxeem irratti raawwatamaa ture. Ta'us garuu uummanni addunyaa namoonni itti dhaga'amu hedduun yakka waraanaa Gaazaa keessatti raawwatamaa tureen cinaatti beela Gaazaa keessatti hammaate mormaa turaniiru. Kana hordofee amma gargaarsi Gaazaa akka seenuuf hulaan banameera jedhame. Sababa kanaan arra konkolaattonni gargaarsaa gurguddoon gara Gaazaatti socho'aa jiraachuu Joordaaniif Masri beeksisaniiru. Ejensiin nageenya Joordaan viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti qoodeen konkolaattonni fe'umsaa gargaarsa fe'anii daandii irratti tarree galanii osoo mul'atanii fi gara Gaazaa osoo socho'anii agarsiisu maxxanseera. Amma tahaa kan jirudha. Konkolaattonni gargaarsaa gurguddoon Joordaan irraa gara Gaazaatti socho'aa jiru jedha. Daareektarri nageenyaa ummata toora X irratti barreeffama barreessan. Arra ganama barii ammoo gaazexaan Masrii Alqaayiraan akka gabaasetti konkolaattonni gargaarsaa gama Masriitiin ulaaraa fa'irraan gara Gaazaatti socho'uu jalqabaniiru jedheera. Gama biraatiin haala Gaazaa keessa jiru hordofee raayyaan ittisa biyyaa Israa'el yookaan IDF ibsa arra baaseen kaayyoo namoomaatiif jecha akka biyyaatti sa'aatii 10 irraa jalqabee haga sa'aatii 20tti arra dilbata irraa eegalee Gaazaa keessatti sochii waraana dhaabuu tooftaa ni raawwatamaa jedheera. Dhukaasa dhaabuun kunis naannoowwan IDF keessa hin sochoone kanneen akka Al-Mawaasi, Deir al-Balaatii fi magaalaa Gaazaa keessatti guyyaa hunda haga beeksisni biraa kennamuutti ni jalqabaa jedha waraanni Israa'el. Murteen kunis dhimma kana ilaalchisee marii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi dhaabbilee idil addunyaa biroo waliin qindoominaan taasifame hordofuun kan raawwatame akka ta'e ibsame. Kana malees daandiiwwan nageenya qaban kan murtaa'an sa'aatii 6 irraa eegalee haga sa'aatii 23tti dhaabbataadhaan kan hojjetan yoo ta'u, konkolaattonni dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi dhaabbilee gargaarsa namoomaa nyaataa fi qoricha uummata Gaazaa guutuudhaaf geessuu fi raabsan nagaadhaan akka darban ni taasifamaa jedha waraanni Israa'el. IDF ibsa isaatiin lammiilee nagaa Israa'el eeguuf jecha sochii fi duula haleellaa dhaabbilee shororkeessummaa Gaazaa keessaa irratti itti fufee jiruun cinaatti tattaaffii namoomaa deeggaruu ittiin fufaas jedheera. IDF ibsa isaa kanaan gama biraatiin akkuma barbaachisummaa isaatti sadarkaa hojii kana babal'isuuf qophii ta'uu ibseera. Biyya keessas ta'ee kanneen biyya alaa jiraattan meeshaalee garaagaraa kanneen akka boorsaa, shiitii, jalbaaba, diriyaa, kopheewwan mimmiidhagoo yeroo cidhaatii fi sagantaalee garaagaraatiif oolan, shittoowwanii fi dibataalee garaagaraa bitachuu yoo barbaaddan magaalotaa fi suuqawwan garaagaraa irra deemuun hafee jira. Manuma keessan taa'aa meeshaa gosa barbaaddanii suuraa isaanuu ergaa. Nu immoo mana keessanitti isiniif finna jedha dhaabbanni Hafuutii online shopping. Kennaawwan garaagaraa bifa giiftitiin hiriyoota, maatii, haadha warraa yookaan abbaa warraa akkasuma kaadhimaa keessaniif erguu yoo barbaaddanis homa tokko hin yaadina. Lakkoofsa armaan gadii kanaan nu qunnama yookaan karaa telegiraama keenya Hafuutii online shopping jedhuun heloo nuun jedha. Teessoon keenya magaalaa Adaamaa yoo ta'u, magaalota naannoo Adaamaa jiran dabalatee guutummaa biyyaatti tajaajilli keenya isin dhaqqaba jedha. Hafuutii online shopping
filannoo keessan yeroo maraa.